Ayyeen ashamaa akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota OTS channel guyyaa irraa kana wanta isinitti gammaduu itti dandeessanii akkasumas illee kan isin fayyadu waan ajaa'ibaa fi wanta bareedaa tokkodha jechuudha kan inni isiniif qabadheetii dhufe arraan kana kan isiniif qabadheetii dhufe jechuudha namni yoo bilbila keessan hordofaatii jiraate akkaataa itti ofirratti beekuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha ergi beektan immoo fakkeenyaaf namni karaalee garaagaraati jechuudha kan inni bilbila keenya hordofuutii danda'u kanaaf namni yoo gabaabamatti bilbila keessan bifa garaagaraatiin hordofaatii jiraate akkaataa itti ofirratti beekuutii dandeessan ergi beektan akkaataa itti of keessaatii baasuu dandeessan yookiin bilbila keessan irraa haquutii akkaataa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha kana kan isin gochisiisuu danda'u gaa karaalee lamatti fayyadamtaniitu jechuudha karaan inni tokkoffaan application'itti fayyadamtaniitu karaan inni lammaffaan immoo application'itti tokkoyyuu osoo isin hin barbaachisin akkaataa itti siitingii keessaa beekuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan karaa applicationii warra beekuu barbaadanii fi applicationin kuni biyyoota hundumaaf free mini jechuudha. Anti spy mobile free kan jedhu kana yoo buufattan Play Store keessaa in argattanii garuu kunoo biyyoota tokkoof in ayyama jechuudha. Anti spy mobile pro kun immoo biyyoota tokkoof in ayyama yoo kana qabaattan baay'ee gaariidha. Yoo warri free qabaattan immoo yoo free itti fayyadamaati jirtan jechuudha kan qarshiin bitamu itti fayyadamaa hin jirre yoo ta'e fakkeenyaaf innaasin akka kanatti application'icha keessa seentan jechuudha application'icha jalqabaaf innaasin keessa seentanii kunoo kana jechuudha kan inni qabu kana bifa kanaatiin isiniif bane jechuudha erginni bifa kanaatiin isiniif bane scan now kan jettu jirti jechuudha scan now kan innaasin cuqaastanii kunoo akkuma argaa jirtanii faayila bilbila keessan irraa qabdan ergi scan isiniif godhee booda kunoo applicationii nama hordofuutii danda'u bilbila koorraa tokko isinitti agarsiisuudhaaf ofitti fe'ee waan jiruufi kunoo nagaafatee jira jechuudha kunoo applicationii kun amma natti fe'amee waan jiruufi okay ennaan jedhu gara kanaa na fide jechuudha ergi inni gara kanaa na fide applicationii sana tal tokkootiif ennaan cuqaasu gara kanaa na fida achi booda bilbila koorraa applicationii sana uninstall gochuu yookiin delete gochuu nan danda'a jechuudha garuu gaa kana isin gochisiisuutti danda'u applicationii isa free osoo hin taane isa qarshiin bitamudha isa qarshiin bitamu yookiin immoo prosaa akkuma argaatti jirtanii this ATM is not available in your country na jechaadha kun biyya kee gidduutti ayyamamaa miti argachuu hin dandeessu waan jechaa waan jiruufi isa qarshiin bitamuu nan buufadhaa isiniif illee kaayetiin jira telegiraamii koorrallee akkasumas illee viidiyoo koo jala isiniif kaayetiin jira achiin galtanii itti fayyadamuu ni dandeessu haalli hojii isaatii garuu bifaan isinitti agarsiise kanaanidha jechuudha kanaaf isa qarshiin bitamu kana viidiyoo koo jala argattu waan ta'eef achiin galaa buufadhaan isin jedha amma karaa isa salphaa ta'een isinitti agarsiisa namni yoo bilbila keessan hordofaati jiraate applicationii malee karaa ittiin ofirratti baruutii dandeessan jechuudha kunoo jalqabaa kunoo gara kanaanii galtu jechuudha siitingii keessa ergi dhuftanii wanti isin gootanii security kan jedhu barbaaduutti qabdu jechuudha security kan jettu kunoo bifa kanaatiin isiniif teessi jechuudha kunoo maqaan isaa isa kanadha kan kiyya version isaa 8 ol kan ta'ee fi bilbilli aan qabachaa jiru yeroo ammaa haarawaa waan ta'eef bifa kanaatiin naaf fide kan keessanis kunoo garuu kan nama hundumaa jechuudha security and privacy kan jedhu kana keessa isiniif ta'a waan ta'eef security kana jala akka seentaniin wanti isin barbaadanii xiqqoo ishee akka gadi siqxaniin jechuudha xiqqoo ishee kana keessa gadi siqxanii kunoo kana barbaadattu jechuudha bilbilli nami kamiyyuu kanuma koojjuu wal fakkaataadha waan ta'eef homaa waa tokko hin cinqamina kan isin barbaadanii security barbaadattu security kana keessa akka seentaniin immoo wanti isin argattan waa tokkotu jira kunoo device administrator kan jettu ishee kana argattu jechuudha kanaaf ishee kana milkiteeffatanii ishee kana naas hin cuqaastanii bifa kanaatiin gara kanaa isin fide jechuudha kunoo itti gaa hordoftoota tiyya applicationin nama hordofuutii danda'an iddoo kanarrattidha jechuudha kan isaan fe'amanii inni jalqabaa adda irratti agartan kun find my device kan jedhu kuni faabirikaa wajjin kan wal qabateetii dhufu jechuudha namni bilbila qabatu hundumtiyyuu kana beekuutii qaba waa'ee kana irratti illee barumsa kenneetiin ture jechuudha bilbila badee karaa ittiin barbaadatanii argattan kan isiniif agarsiisu isa kanadha jechuudha inni kun faayida qabeessa inni kun ataa'u jechuudha inni kun aktiivitee taa'uutii qaba garuu ammaa kan dhibee qabu warra kanadha jechuudha kunoo system service faa jedhanii maqaa geggeeddarataniitu alii immoo wifi faa jedhanii maqaa garaagaraanii kan isaan ta'anii kanaaf as keessa innaa seentanii kunoo bifa kanaatiin system service jetteeti jirti ishee active jetteertu kana bifa kanaatiin al tokkootiif innaa isin cuqaastanii iddoo kanatti akkuma argaa jirtanii deactivate kan jettu jira jechuudha deactivate kana innaa isin cuqaastanii kunoo gaa akkuma argaa jirtanii inactivity ta'eeti jira jechuudha kana jechuun hojjetaatii hin jiru jechuudha kana qofaa miti
hojii dhaabsisuu qofaatu hin ta'in bilbiluma keessan irraa immoo haadhuma ishee remoovii gochuu yookiin dileetii gochuu fi ni dandeessu jechuudha. Kanaaf asuma keessa teessanii osoo as keessaa hin bahin jechuudha. Deactivate ergi gootanii booda al tokkootiif ammas appilikeeshinii na hordofaa jira jettan sana al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Achi booda kunoo uninstall app ka jettu jirti jechuudha. Uninstall applicationii kanatti al tokkootiif cuqaastu kunoo ammas okay jettanii al tokkootiif innaas hin cuqaastanii bifa kanaatiin uninstall system service naan jedhee bifa kanaatiin naaf badeeti jira. Akkuma argitanii as keessaa badeeti jira jechuudha. Kanaaf egaa namni inni hordofuutii hin jiru jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin appilikeeshinii isin bilbila keessan irratti hin beekne yookiin kan isin itti fayyadamaa hin jirre jechuudha. Bifa geeddaratanii as keessa kaa'anii namni isin hordofuu waan danda'uu fi as keessa seentanii appilikeeshinii walii isaa hin beekne tokko yoo agartanii dileetii gochuutii qabdu jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiinidha kan isin sirreeffatan jechuudha. Bilbila keessan irratti namni yoo isin hordofaa jiraate bifa kanaatiin beekuutiin ni danda'ama jechuudha. Ergi beektanii immoo bifa kanaatiin administreetarii kana jala galtanii jechuudha. Device administrator kana jala seentanii ofirraatti kaasuu ni dandeessu. Homaa waa tokko cinqii hin qabaatinaan isiniin jedha. Egaan barumsi narraa isiniif qabadheetii dhufe guyyaa irraa kana fakkaata. Yeroo baay'ee wanta haakii wajjin wal qabatu yennaa barsiisnu kanas wal faana barsiisaa deemuutii qabna. Faayidaa fi miidhaa teknoolojii wal faana beekaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan waa'ee haakii beekuunis gaariidha amma tokko jechuudha. Maaliif namni karaa ittiin haakii gootan naa bartanii namni illee karaa kamitti fayyadamee akka bilbila keessan to'achuu danda'u waan wal faana beekaa deemtaniif jecha isin barsiisna jechuudha. Yeroo itti immoo kan kana caala bareedu piroogiraamii gaariidhaan deebinee amma wal garuutti laayikiif sheeriif sabiskiraayib gochuun deeggaraan isiniin jedha. Ciao.